Tan birra barnoota waggaadhaaf ji'oota jaarraa arraa boruu fi sawweediin keenyaaf qabna darraa rahmaan deebuunaaf baasii ibsii fi wallaalarraa jiruu fi jireenya diin badhaasaa kennaa gararraa ahdii irra caaltuu nabirraa fudhannee baraa diiniif jiraannee duunaa. Diiniif jiraannee duunaa tan jettu dhaadannoon irraa nafsee teenya caalchisnee diin gaarii kanaan wal barraa laal nafsee ifi mo'achuun gootummaa harkatta carraa hiree teessan haa tolchoo hiraareen harkinaan irraa amaanaa yaalma muslimaa amaanaa yaalma muslimaa diin gaarii kanaan wal barraa. يتفضل مشكورا ومحجورا. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جرتوا؟ ديرنا. أنا قاعد نفتني تكامل سنجا بأورتني. بسم الله جنيد بيج القبنا نجيا برحمة نبي رب ابن آلي في صحابات كو خراندي ابن مهاجر فانصارا هندتي دبلة مهاجر فانصارا وردين في لبوساني خنّي هندتي دبلني. السلام عليكم ويلكم تو سنين جنة بجانا قاعد نفتن تكابود جنة بجانا قاعد نفتن تكابود جنة منو ناتشوبنا زمالا تشوبتا imalli keessan fagoo hin ta'inaa laafa hundinuu jabaadha ol kaa'amee lafa yaagamtaa toqaalu bajoorooti samaallee imalli kee fagoo laafuu waasiin hin mallee imalli kee fagoo laafuu waasiin hin mallee isini waardiyyaan yaa waardiyyaa diinii waardiyyaa yoo rafe mannatamuu nafu jechuudhaan dubbate hayyoon raayyaa abbaa mancaa umrii isaa nuu dheeresi yaa rabbi decha umrii isaa nuu dheeresi yaa rabbi decha diin islaamaa jechuun diinii jaalalaati diin islaamaa jechuun diinii tokkummaati diinii qaroominaa hin seeyin doofummaa kayitii ol kayi gamtaan ta'u si'aama dhaamsaan qaba warra akkas jedhuufi isin warri ilu gosummaan deemtanii heddummaa hin beeku amantii islaamii warreen jettuuf meena dhageessanii seenaadhaan siimima warra dabranii guyyaa lola guddaa yamaamaasanii waan dalage beeytaa Khaalid waliisanii waan dalage beeytaa Khaalid waliisanii guyyaa akkaan cimaa guyyaa lola sanii mushrikni muslimatti akkaan jabaatanii lakkoofsaanii saddu mushrikni gaafsanii lola museylamaa guyyaa yamaamaasanii lola museylamaa guyyaa yamaamaasanii muslimatti gaafas lolli akkaan jabaatee muslimni rakkatee dachiin itti dhiphattee jidduun Khaalid jee mee lola haa dhaabnu muhaajiraaf ansaaratti mee adda haa baanu muhaajiraaf ansaaratti mee adda haa baanu yoggaa inni akkas godhe humni isaa jabaatee namuu xiiqiidhaan ol ka'ee muratee aduwwii isaanii dachiitti rakkifte nama 40,000 10,000 moote nama Allahu akbar. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Gamtaan birraa barnoota waggaadhaaf ji'oota jaarraa arraa boruu fi sawweediin keenyaaf qabna darraa rahmaan deebuunaaf baasii ibsii fi wallaalarraa jiruu fi jireenya diin badhaasaa kennaa gararraa ahdii irra caaltuu nabirraa fudhannee baraa diiniif jiraannee duunaa. Diiniif jiraannee duunaa tan jettu dhaadannoon irraa